Eebbifamtoonni kan guyyaa har'aa hawwata keenyaaf hundi dubaraa Qur'aana gad buusan jecha Rabbii alhamdulillah faarfanni Rabbiin yaa jecha Rabbii kalaama caalaa qulqulluu boruun qabne taliilaa kallatti haqiisitu nu yaama yaa bareechisaa jiru islaamaa yaa qawli hirdhuu hin qabne guutuu hawaasaa hunda ilmiin kan muduu qalbiif tasgabbiisii kan laatu lubbuun siin oolte bullaan badhaatu yaa jecha Rabbii kalaama caalaa qulqulluu boruun qabne taliilaa kallatti haqiisitu nu yaama yaa bareechisaa jiru islaamaa yaa qawli hirdhuu hin qabne guutuu hawaasaa hunda ilmiin kan muduu qalbiif tasgabbiisii kan laatu lubbuun siin oolte bullaan badhaatu yaa ibsaa dhugaa tolchaa jireenya barsiifni kan kee haqiif nageenya hundinuu sirraa laala fakkeenya siin bullaan iddoo barbaanne geenya Dustura jiru nama kan taate afaan nu baafte ifaan as baate yaa aduu haqiin biyyaa fangaate addunyaaf situu furmaata laate yaa ibsaa dhugaa tolchaa jireenya barsiifni kan kee haqiif nageenya hundinuu sirraa laala fakkeenya siin bullaan iddoo barbaanne geenya Dustura jiru nama kan taate afaan nu baafte ifaan as baate yaa aduu haqiin biyyaa fangaate addunyaaf situu furmaata laate yaa jecha Rabbii kalaama caalaa qulqulluu boruun qabne taliilaa kallatti haqiisitu nu yaama yaa bareechisaa jiru islaamaa yaa qawli hirdhuu hin qabne guutuu hawaasaa hunda ilmiin kan muduu qalbiif tasgabbiisii kan laatu lubbuun siin oolte bullaan badhaatu yaa madda burqaa qarooma diinii kan ijaarame tole hayyuuni gaariidha toltuu qaba uf keessaa dhaloota daandii ilmiitti geessaa gaaddisa diinii iddoo barnootaa kunuunsa jabaa kuusaa dhaloota haala mijeessee diinii barsiisa raabsaadha qur'aanaa fi hadiisaa hambaadha iddoo seenaa dhaloota ilmitu achiin burqee namootaaf imalli isaa karaa nabiiti deemaara cimee kaayyoo haqeetiif gaaddisa diinii iddoo barnootaa kunuunsa jabaa kuusaa dhaloota haala mijeessee diinii barsiisa raabsaadha qur'aanaa fi hadiisaa hambaadha iddoo seenaa dhaloota ilmitu achiin burqee namootaaf imalli isaa karaa nabiiti deemaara cimee kaayyoo haqeetiif yaa jecha Rabbii kalaama caalaa qulqulluu boruun qabne taliilaa kallatti haqiisitu nu yaama yaa bareechisaa jiru islaamaa yaa qawli hirdhuu hin qabne guutuu hawaasaa hunda ilmiin kan muduu qalbiif tasgabbiisii kan laatu lubbuun siin oolte bullaan badhaatu yaa barnoota yaa furtuu milkiidha sammuu siin qaroomsutu siinqiidha namoota hedduu situ ol fuudhe si dhabuun garuu hedduu nu miidhe kasilaa rakkoo furmaata laannu qooda barannee cimnee jabaannu barnoota dhiifnee biraa dachaane baqataa taane biyyaa facaane eessaayyuu gayuuf ilmi murteessaa yeroo sanbaana wallaala keessaa dhaloota qabaa cimsaa barsiisaa gaafa san rakkoon dachii gadhiisaa yaa barnoota yaa furtuu milkiidha sammuu siin qaroomsutu siinqiidha namoota hedduu situ ol fuudhe
sidhabuun garuu hedduu nu miidhee kasilaa rakkoo furmaata laannu qooda barannee cimnee jabaannu barnoota dhiifnee biraa dachaanee baqataa taanee biyya facaanee eessaayyuu gayuuf ilmi murteessaa yeroo sanbaanaa wallaala keessaa dhaloota qabaa cimsaa barsiisaa gaafa sarrakkoon dachii gadhiisaa yaa jecha rabbii kalaama caalaa qulqulluu boruun qabne taliilaa kallattii haqqiisitu nu yaama yaa bareechisaa jiru islaamaa yaa qawlii hirdhuu hin qabne guutuu hawaasaa hundaa ilmiin kan muduu qalbiif tasgabbiisii kan laatu lubbuun siin ooltee bullaan badhaatu Ustaaz Sheek Tamaam abbaa hawaasaa kan rabbiin guddaan kenneef badhaasaa hundee wallaalaa nurra mancaasaa onnachiiftanii ilmaan kakaasaa utubdan ilmiin xiqqaaf guddaallee galma haa geennu hundayyuu caallee hojjettan hujii bareedu gaarii irkoo isiniif ta'ee jabbaarii Ustaaz Sultaanii imaamni keenya bara hayyuudha ifaajeen kan kee diiniif jabduudha argadhu jiruu milkiif sa'aadaa ilaahin siifaa gahu muraadaa kaayyoo kee rabbiin fiixaanaa baasu gufuu si jalaa dhahee haa kaasu borullee guyyaa cinqaa fi naasu rabbiin firdoosiin si haa badhaasu yaa jecha rabbii kalaama caalaa qulqulluu boruun qabne taliilaa kallattii haqqiisitu nu yaama yaa bareechisaa jiru islaamaa yaa qawlii hirdhuu hin qabne guutuu hawaasaa hundaa ilmiin kan muduu qalbiif tasgabbiisii kan laatu lubbuun siin ooltee bullaan badhaatu eebbifamtoonni kan guyyaa har'aa hawwata keenyaaf hundi dubaraa qur'aana gad buusan jecha rabbii alhamdulillah faarfanni rabbiin baga gammadaan baga gammanne isin gammaduuf nutis gammanne koongiraa jennee hundi keessanuu tolchaa baradhaa barnoota kamuu kan hukmii godhee dubartii qeequu akkan baranne jedhee lallaaquu kan kee hin ta'uu dhiisi afoolli ulamaa qabnaa kan si'i olii Aishaa fakkii dubartii hundaa barsiisan nabiin ashrafal hudaa nama hedduutu irraa barate seenaa gad laalii yoo ijaan gartee beekaa fakkaattee uf hin dhiibinii qur'aana barii jecha rahmaanii baradhu atuu ganaa si hafaa wallaalaan hukmii yoo goote fafaa beekaa fakkaattee uf hin dhiibinii qur'aana barii jecha rahmaanii baradhu atuu ganaa si hafaa wallaalaan hukmii yoo goote fafaa yaa jecha rabbii kalaama caalaa qulqulluu boruun qabne taliilaa kallattii haqqiisitu nu yaama yaa bareechisaa jiru islaamaa yaa qawlii hirdhuu hin qabne guutuu hawaasaa hundaa ilmiin kan muduu qalbiif tasgabbiisii kan laatu lubbuun siin ooltee bullaan badhaatu eebbifamtoonni kan guyyaa har'aa hawwata keenyaaf hundi dubaraa qur'aana gad buusan jecha rabbii alhamdulillah faarfanni rabbiin